Hi guys, jirra jirtu fayyaa keessanii jireenyi badhaadhaa hundumti keessanuu ani nagaa koodha. Isinillee akka nagaa naa taatan abdiin qaba. Nageenya na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo ta'e wayiin qabadhee isinii dhufe jechuudha. Innis maalii jettanii na gaafachuun keessaniin oolu. Isa san walumaan laalla jechuudha. Hanga xumura video keenyatti nu wajjiniin turaa isiniin jedha. Garuu dursa warri chaayinaala kiyyaa faarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Warri immoo maatii naa taatanii jabaadhunaan jettanii na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa. Galanni keessaan bilisummaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Video keenyatti seenna jechuudha. Isa walumaan laalla jechuudha. Innis maal isinii qabadhee dhufiseetanii yeroo baay'ee gizee o'aa nuti baay'inaan ijoollee shamarran biyya arabaa jiru. Dhiiras ni fayyada jechuudha. Shamarran bicha osoo hin taane gizee tokko fuula keenya irratti gizee o'aa wanti akka finniisaa ni babbaa miti. Inni sun immoo bahee waggaa gadi deebi'u qaama keenya irratti gurraacha'ee ni hafa jechuudha. Isa kanaaf wanta ofii kiyyaa irraa fayyadamee irraa bu'aa argadhe san immoo isiniifis qooduun barbaadaa jechuudha. Ofii wanta bu'aa irraa argadhe san isinillee itti fayyadamtanii akka bu'aa irraa argattanii isiniin jedha. Inni maalinni asitti akka nama tokkoof jechuudha. Akka nama itti barbaadanitti hojjetattan jechuudha. Haala adeemsa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Isin maalinni kiyaarni as jira jechuudha. Lammata immoo nishaani beektu ijoolleen biyya arabaa baay'inaan nishaadha. Boqqoolloorraa kan hojjetame jechuudha. Deebisee roobiin beektuuti zabaadii jechuudha. Hogartiidha jechuudha. Maali goona isaa sadeen kana jechuudha. Wanni biraa wanni itti maynuun jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dhugaa maal isinitti hin bitta waan ta'eef yaa mana madaamii yaada fi bitti madaamii waan ta'eef dhugaatti fayyadamaati laala. Gizee duraati saamuna ani galgala batalaa yoo dhiqattanii itti dibatanii bultanii baay'ee bareedaadha yaada. Garuu hanga daqiiqaa 10-15 yoggaa inni sinirratti goggogosanii qaamni keessan dhugaa waaqayyo yeroo san luwwixee agarsiisa jechuudha. Akka sinirratti gurraacheessan jechuudha. Dhiirafillee hin fayyadu dhugaa dubbachuu jechuudha. Mana kanatti mucaan mana kanaa tokko hin jira mucaa xiqqaa wayii jechuudha. Yeroo bahaarii deemee dhufu qaama isaati irratti akka bugurii diddiimatee ni ba'a jecha. Dhugaa zuurii sadiin godheefi yeroon achi deemee dhufe yeroo maraa naa godhinaan jedhu maaliif irraa liwwixi wanta argeef jechuudha. Innaa kanaaf garuma viidiyoo keenyatti isin deebisaa jechuudha. Walumaan haa laallu. Isa kana masharaadhaan inni beeknu miti. Isa kana maal goonaa kiyaarii kana jechuudha. Isaan mashara jechuudha. Saniin booda isinitti agarsiisa na wajjiniin tura jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqayyoo wanta liwwixii irraa argadhe jechuudha. Saamintii tokkotti batana ganamas dibadhaan daqiiqaa 10-15 ofirra tursiisatee dhiqadhaa. Ni galgalas immoo akkasumatti itti deebi'aate saamintii tokko guyyaa lama keessatti wanna liwwixii argattan dhugaa waaqayyo koomentii jalatti nutti naa barreessa isiniin jedha. Maaliif ani wannan argeeffan dhugaa. Innaa isa yaarii isa xumuree jira jechuudha. Tarree ergasii maal goona argitanii jirtu miti. Wannoon immoo kartafaan kun immoo kan shunkurtii irratti karattafnu akka hin taane maaliif shittaan isaa irraan badu shittaa shunkurtii irratti karattafnu waan ta'eef fuula keenyaaf shittaa shunkurtii gaarii miti. Kan ashaagiltii irratti karattafanii jira miti fokkama jechuudha. Isa ta'uu qaba yoo mootiin sinjiraanni kan shunkurtii irratti karattamu buna hinjiraa miti lixaajiin isaa hanjalatti qarraru sun isaa yeroo dheena shittaa shunkurtii irraa akkasitti illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha yoo tirfiin hin jiraatin. Innaa isa kana akkam goonaa ammeen cammeedha jechuudha. Bishaan isaa bichaa keessaa fudhannaa jechuudha. Innaa bishaan isaa keessaa fudhannu argina jedhee wanna maxlalaa jechuudha. Maxlalaatti bishaan bichaa keessaa baasaa jechuudha. Bishaan isaa kan barbaachisu jechuudha. Yaa kun gatama jechuudha. Garuu gizee tokko hogarti jechuudha. Hogartiin illee baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Dibannee kiyaaruma kana jechuudha. Biyya keenyatti maal akka jedhamu garuu beeku dhiifama naa olaan biyya keenyatti jaamariin jedhan fakkaatu. Isa kana
dawwaara irratti muftanii jechuudha. Fuula keessan hogartii irratti dibatanii galgala gizee raftan jechuudha. Ija keessan irratti akka xiyannoo ija lamaa irratti annoo daqiiqaa 10-15 fakkeenyaaf baay'inaan hirriiba yoo hin argatin iji keenya keessatti yannoo itti miti keessatti gadi deebiti. Dhugaa baay'ee tokko gaariidha kiyaariin kun faayidaa hedduu qaba isiniin jedha. Shamarran immoo ni beektu ture faayidaa isaa. Ani immoo faayidaa isa kana lamaanii bichaan beekee dhugaa dubbachuu fi faayidaan isaa maali jettanii akka koomentii jalatti naan barreessin. Wanna beektu waan biraa natti makka hin jenne daraa keessa. Ani faayidaa isa lamaan kana bichaan beeka isiniin jedha. Ammaa fi isuma kana fayyadamaati yeroo biraatiif immoo qorannee faayidaa inni qabu isin biraan geenya isiniin jedha. Innaa bishaan isaa kunoo baafannee jirrachuu asinitti agarsiisa. Juusii isaa jechuudha. Ni argitu miti bishaan bichaa keessaa fudhannee jirra. Amma maal goonaa nishaa kana fudhanne jechuudha. Nishaa baay'ee dingoon maaliif hin itita waan ta'eef jechuudha. Xiqqishuma ishee argitanii miti gimmaasha jechuudha. Malaagaa hin guutu jechuudha. Nuusi maal jaamsan innaa isatti goonaa ergasii immoo hogartii yookaan roobii kana maankaa tokko itti goonaa jechuudha. Ni argitu miti maankaa tokko garuu aannoon illee ittiin ni godhama. Isallee itti fayyadame akkatti illee fayyadamee ni jira. Deebi'ee niidoo aannanii paawudariin jiraan fi duqeetiin jechuudha. Inni isinillee yoo itti makame baay'ee tokko shaggaadha jechuudha. Amma kana zim jenneetuma waliin dhoofna jechuudha. Miksii erga gooneen booda maal akka ta'u ilaaltan jechuudha. Dhugaa birrii keessaniin hin bittan wanna ta'eef fayyadamaa dhugaa waaqayyo wanna faayinaa silaa doowwara dhiiraa shamarran biyya arabaa duqeetii laqallaqatti nuun jedhanii maqaan balleessaa jiranii miti dibadha. Maaliif kan qaama ofii namaa caalu hin jiru jechuudha. Gaafa du'anii mixumaan nama nyaataa miti innaa of qaqqabaa dibadhaa dhugaa waaqayyo waan nama fayyadu jechuudha. Wanta faayidaa qabeessa ta'e tokko jechuudha. Innaa kanaaf birrii keessaniin bitta waan ta'eef mee guyyaa lama wal faana fayyadamaati. Liwuxii fuula keessanii ni argitu dhugaa waaqayyo. Daa'imman reefu dhalattuuf garaa haadhatii baati fakkaatti ni jira. Yeroo harka fuula keessanii harki keessanii qabdan dhugaa waaqayyo qallaalii kana lasallasu. Galgala batalee saamunaa dhiqattanii erga fuula keessan goggoskatanii booda dibattanii saniin booda bishaanuma qorraadhaan dhiqattan jechuudha. Basma saniin booda kan amma argitanii jirtanii garuu furdaa miti qallaadha. Rakkoo hin qabu jechuudha. Ani akkanumatti fayyadamu garuu niidoo sitti makina amma ammaa fi niidoo hin qabu waan ta'eef niidoollee baay'ee osoo hin taane yoo kan itti fayyadamtan niidoo maannoo maankaa xiqqishuu isaanii gimmaasha itti gootan jechuudha. Muluu ishee oduu hin ta'in jechuudha. Amma ani silaan hin jirreef niidoon innaa kana fayyadame sadeen kana jechuudha. Maal fayyadame hogartii nishaa kanaa fi kiyaaridha jechuudha. Inni booda waliin naannootu saniin booda fuula keenyatti dibannaa jechuudha. Haala ittiin dibatamu isinittiin agarsiisa isiniin jedha. Dhugaa maali bicha jedhee akkasinitti hin beeku. Dhugaa hojjettanii irraa fayyadamuu qabdan isiniin jedha. Please dhugaa waaqayyo fayyadamaa. Baay'ee tokko baay'eessa waan ta'eef qabadhee isinii dhufe wanta na fayyade namni tokko Oromoon wanta ofii nyaatan namaanillee ga'uu qaba. Adda akka nyaanne jedhamati Oromoo waan qabu san namaaf gumaacha adda isaa nyaatu. Kanaaf anillee wanta ofii kiyyaa irraa fayyadamee irraa xiqqima argadde san Oromoo miliyoona 60 qomoowwan koo sanyii koo biraan nagaattaa fayyadamuun jedhanii kana qabadhee isinii dhufe jechuudha. Innaa amma ni dibannaa jechuudha. Maaliif kushiinuma keessa jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Maaliif osummataa ta'ee garuu kushiinaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Kushiinaa keessatti dibatamu jechuudha. Amma garuu fuula ta'eef kun immoo wanta qoshaashaa hin jiran ta'eef
Innaa argitanii miti xixi jirbii jechuudha. Kotonii jechuudha biyya arabaatti kan beekni diree qoshaashaa kan kaasu. Isa saniin ni fayyadamtu jechuudha. Haala sanitti mijateen jechuudha. Isa kana itti gattan jechuudha. Saniin booda akkam gootu summa jettaniituma itti dibdanii jechuudha fuula keessanirra. Ni argitu miti hanga gizee goggoguutti jechuudha. Daqiiqaa 10-15 inni yeroo goggogeessame annuudha waan ta'eef yeroo goggoge gaarii hannu waxaan aannan kun minaamis hin harcaa jechuudha. Silaa kanaaf gizee goggogeessan daftanii ofirraa dhiquu qabdanii jechuudha. Hanga daqiiqaa 10-15 30 waan ta'u garuu sanii olii fuula keessan irratti addaate hannoodha malee silaa hannoon isaa waziin isaa keessa nafa keessanii fuula keessan irratti xuuxamuuf isiniin ja'a. Ni argitu miti innaa akkati dibannee erga geessine ija keessan keessa daraa keessan akkasiin maaliif isin kiyaarni isin gubuu danda'a. Akka loomiti dhugaa haayilii qaba jechuudha kiyaariin wannoon isa bishaan isaa kun. Innaa kanaaf ija keessan eeggadha akka keessa qola ija keessanii keessa akkasiin seenne isiniin jedha. Eeggachaatuma miidhagarra miidhamaa akka Oromoon jeessan akka hin goone ishee. Noo dibadhee geessan jira jechuudha. Saniin booda hanga daqiiqaa 10-15 goggogusan ofumarran teessisaa jechuudha. Kanaaf hojjetadhaatii dibadhaa irraa fayyadamaadha isiniin jedha. Batalayii dhugaa waaqayyoon wanno biyyoota ho'a baay'ee qaban keessatti yeroo amma fakkeenyaaf qibaatii dibannee aduu keessa yoggaa baanu jechuudha. Hundi keenyaa ni beekna. Shiffisitti jedha fuula keetii irratti shiffi jedhee yommuu gadi deebi'u san immoo gurraacha'ee lafa jechuudha xabaasaa fakkaate. Innaa isa isaan kun mul'ucu godhee kaasa waaqa. Maaliif kiyyaari kun dhugaa waaqayyoo baay'ee gaarii araboonni illee ni fayyadamu jechuudha. Innaa namni waa irraa faayidaa argu malee waan fayyadamu beeku. Nama waan miidhu tokko namni kamiyyuu if fayyadamu nama wanta faayidaa qabu kan fayyadamu malee. Innaa kanaaf fayyadama birrii keessaniin hin bittanii mana madaan guutee jira. Asiniin jira. Ani kunoo dibadhee geessan jira jechuudha. Kanaaf illee garuu nama lamaaniin ta'a yaa ani kana caalaan dibadhu waan ta'eef nagaa yeroo biraati immoo nan hojjetadha addisii fireeshii jechuudha. Amma sila galgala ta'eef osoo ganama ta'ee galgalaaf nan ol kaawwadha amma yaa sa'aatiin deemaa jira waan ta'eef gizee lama ittiin deebisu jechuudha. Boruuf immoo addisii hojjetadha isiniin jedha odoo sallaajaa godhee illee garuu wannoon ishaa kanatti gubbaarratti qarrisiisa jalatti gala jechuudha. Innaa kanaaf fireeshuma sanii gizuma sanitti battala wayyaa isiniin jedha. Innaa kunaan dibadhee geessi argitanii yeroo dhiqadhu immooti ni ilaaltu jechuudha. Duraan dhugaa waaqayyo yeroo aduun qibaatirraa na fakkaata yeroo aduun sirriitti natti ba'e baay'ee shiffinatti jedha gizee gaddeebi'u san immoo xiqqoo narratti gurraacha'ee narratti ba'a jechuudha. As boqoo kanarratti jechuudha. Qibaatii amma dhiisee dhugaa waaqayyo batalayii biyya ho'aati irratti qibaatii yoo ta'e illee galgala dibannee jechuudha. Ganama bishaan dhiqachuu wayya malee ganama qibaatii dibannee aduu keessa yeroo deemnu dhugaa fuula keenyaaf aduun michi baay'ee tokko baay'ee rakkisaadha. Innaa kanaaf qibaatii shittaa qabu keessattuu jechuudha. Doofii minaamina niiviyaan kun dhugaa waaqayyo aduu irratti baay'ee tokko fuula keenya miidha jechuudha. Maaliif wantan argeeffan jechuudha. Yookaan immoo baaziliinii jechuudha galgala dibannee ganama saamunaa lamuun goone ofirraa dhiibne jechuudha. Innaa saniin booda michi wanni jedhamu fuula keenya irra hin jiru jechuudha. Innaa argitanii goggogaa jira jechuudha. Amma daqiiqaa 10 hin geenye na fakkaate.
Inna akkas godhaa itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Irraa fayyadamtanii akka bu'aa irraa argattanii abdiin qabaa irraa fayyadamaa. Warri dhiirotaa ammoo itti mana madaamitillee yoo argachuu baattan wantuma salaaxaa godhattan yeroo bittanii itti fayyadamaadha isiniin jedha. Dubartii dhiira kun hin jedhu jechuudha. Maaliif finniisa fuula keenya irratti ba'uuf waan ta'e akkuma duratti isinitti kaasee mucaan mana kana dhugaa zuurii 3 akkas godheef hin jira jechuudha. Maaliif liwixii sila argeef yeroo achi deemee dhufu yeroo hundaa irratti ba'aa waan ta'eef maaliif bishaanii wannoo dhiqatan kun saanuu qaba waan ta'eef soogidda qaba waan ta'eef nafti isaanii hin danda'u jechuudha. Innaa irratti shifkisee dhusan isa itti dibata daqiiqaa 10-15 akkas ta'e jessee fuuraa dhiqa. Gizeen lamaffaa naa godhi gaafa jedhu jira jechuudha. Maaliif faayidaa irraa argee jechuudha. Innaa kanaaf isinillee itti fayyadamaa obboleewwan koo isiniin jedha. Garuu warri maatii naaf hin taane piliis maatii naa ta'an na jajjabeessaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nu cinaa dhaabadhaa yeroo isin nu cinaa gortanii jabaadhaan nuun jettanii nullee cimaa deemna irree godhachaa deemna. Adaduma isin nu jabeessaa deemtanis nus jabaannee irree godhachaa guyyaa guyyaadhaan wanta addisii wanna haarawaa isin biraan geenyaa jechuudha. Wanta isin fayyadu. Innaa kanaaf subscribe, like gochuun dagatinaadha. Isiniin jenna viidiyoon keenyaarraa kana fakkaata jechuudha. Innaa aqee goggogee jira dhugaa waaqayyo. Maaliif wannoo kana sila qabuuf jechuudha baay'ee sa'aatii fudhatu jechuudha. Osoo goggoga jechuudha. Nafa keetii irratti limmitti jedha. Innaa kanaaf amma wanta waa difadheef fakkaatu akka namatti leemee yaamu xiqqoo nyaara ijaa kanarraa yoo beeksiseen alatti maaliif wanta biraa hin beeksisu jechuudha. Dhugaa dubbachuu. Innaa kanaaf kana fakkaata isiniin jedha. Dhiqeetan ofirraa dhiqaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Hundi keessanuu isinin jaaladha. Ilmaan Oromoo qaaliiwwan koo garuu subscribe, like, share gochuun ana obboleetti teessan ani diksiis na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Bye.